Ashamaar kafuuni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam naga keessani fayyaadha jirtu naga keessani anis naga koota alhamdulillah galata rabbi haadha viidiyoon ani qabadhe isin dhiyaadhe waa'ee ijoollee biyyoota arabaa keessa jiran ani beeku garuu ijoollee biyya Saudi keessa jiraniif waan qabadhe dhufee jira keessattuu ijoolleen gara biyyaatti galuuf deeman namoonni tokko waa'ee haalli itti deemu kun ofiin qabaachuu danda'an ta'a yaaduma kanarraan haasa'uu dhufee jechuudha. Ijoolleen gara biyyaa galuu barbaadan fakkeenyaaf tokkoffaa wanni isin qabaachuu qabdan yeroo koronaa marmaraa seentan amma yeroo biyya deemamu koronaa marmaraatu seenamaa waan ta'eef deemamu yeroo haga marmaramtutti gara biyyaatti deemtu jechuudhaati. Maaliif koronaa kana yeroo hospitaala utoo hin taane dursaa wanta itti qabaachuu qabdu asirratti jechuudha. Asirratti wanta itti qabaachuu qabdu tawakkalnaa qabaachuu qabda. Tawakkalnaa kanaan manuma kee keessa teettee tawakkalnaa kanaan taraa kee qabatta taraa kee erga qabattee geessiteen boodamootuyyuu indha jechuudha. Waan gara biyyaa deemtu paaspoortii kee qabattee deebi'ee ammallee iqaamaa kee qabattee dhayita qaitti si maramaran mana yaalaa otoo hin ta'iinitti iddoon koronaatti maramaramu adda. Innis makiinaa keessaan buutu iqaamaa keessirraa fuudhanii paaspoortii keessirraa fuudhanii erga simootuyyuu achitti ilaalama jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti wuxeetiin bahama. Qabaattus yoo qabaatu baattees yoo qabaatte bulii 10 qofa koronaa nama miidhu guyyaa lama akkasii bulii 10 ittiin tasaafarta jechuudha. Asirratti maal dubbachuu barbaade ka isin fayyadu mana yaalaa otoo hin taane ka isin fayyadu karaa tawakkalnaa kanaan karaa isin qabattan biyyatti si fayyadu jechuudha. Garummuutu yoo kanan qabaanne ta'e simiidha. Maaliif biyya keessa yoo seente ba'uu dandeettu abadan. Maaliif ijoolleen waan kanaan deebisantu jira jechuudha. Ijoolleen namoonni beekan sababa kanaan isaan ka seenan hospitaala seenanii karaa tawakkalnaa kanaan osoo hin ta'initti yoo tawakkalnaan qabaanne immoo warri tawakkalnaa kana karaa tawakkalnaa kanaan dhaamee sii kennama biyya keetiitti si fayyada jechuudha. Karaa hospitaalaatiin immoo ay keessa malee biyyatti si fayyaduu hin danda'u. Kanaaf jechuudha warroonni gara biyyaa deemuu barbaadan dursaa wantoota hundaa qoradha karaa kamiin otoo mana yaalaa deemuu ta'initti karaa nama isinii jedhe kana tawakkalnaa kana buufadhaati akkasitti waan hundaanuu xumuramee isinii kennamuu waraqanni karaa kanaan jechuudha malee karaa mana yaalaatiin miti jechuudha. Gaafa mana yaalaatti irraan deemte akka jarri haasa'anitti akka mucaan haasoftetti mucaa wayiitu irraa waan akkanaatu ga'e. Uruma kee guutuu achi sin baasan jette maaliif sababni isaa asii waraqaan dhaamee waan siin kennaniif. Kanaaf jechuudha isinillee of eeggannoo jechuudha. Ijoolleen Saudi irraa galaa jirtan waan akkanaatu jira. Tawakkalnaa buufadhaa jechuudha. Tawakkalnaa yeroo buufattan karaa salphaadha. Waan hundaa isinii xumuran. Oolamiin bulamullee maaliif wanta hojjetamu waan akkasiiti. Kanaaf jechuudha obboleen kiyya yeroo gara biyyaa deemtan of eeggannoodhaan waan hundaa qoradhaa nama gaafadhaa namoota akkas waa'ee kana beekan arabuma qofa irratti hin gatina. Arabni bar waan akkasitti addaan hin beektu. Kana waan ta'eef namoota akkas hin jiraa miti namoota xiqqoo muuxannoo waan kanaa qaban gaafattanii hojjettan malee akka rakkoon isinirra hin geenye anillee hanga danda'e hanga mucaan kun naaf himtetti isin biraan ga'e jechuudha. Akka rakkoon isinirra ga'uun barbaadu maaliif isaanis nama akka keessanii waan ta'eef isinis saba kooyyaa waan taataniif kanaaf yeroo gara biyya keessanii deemtan karaa tawakkalnaatiin deema. Tawakkalnaan baay'ee isin gargaara. Tawakkalnaan isin fayyada hedduu isin fayyada. Yeroo ammaa suuqii yeroo deemtan faarmaasii adda addaa yeroo deemtan iddoo mafeetan yoo deemtan tawakkalnaa qabaattan taanaan rakkoon hin jiru. Haa ta'u garuu warroonni qaama hin qabne rabbiin keessan haa gargaaru rabbi isin bira haa jiraatu rabbiin keessan haa tiisu keessattuu ijoollee Saudi keessa jiran rabbiin kiyya bootama jirtanitti isin haa jiraatu isin bira haa jiraatu. Maaliif yeroo ammaa immoo hin ulfaata akkuma argame akkuma suuqii deemuun akkuma argame maal jechuun ani garuu odeeffannoon nagaa akka jedhanitti
Waan akkasiiti hanga dandeettanii karaa tawakkalnaa kana fakkeenyaaf marfillee waraannachuun dandeettanii taraa qabattanii jechuudha. Maaliif si qarqara. Marfee waraannatan immoo marfeen bareeda jedhanii ani garuu hin beeku. Garuu maatiin bira jiru waraannatanii jiranii garuu waan akkasii odeessanii haa ta'u namoota marfee qabullee qabuu danda'a. Garuu koronaan ammaa mootii yoo dhugaa isinitti hin miidhu nama. Maaliif waan ofii kootee argee bira darbeef hin miidhu. Guyyaa lama yookiin akka sadii irra isin hin miidhu. Inshallah rabbiin isin hin qabsiisini. Kun kana salphaadha. Du'aa koo fakkaadha. Tawakkaltu alallah jedha. Rabbi keessanitti cita. Uummata koon taatanii rabbiin isin bira haa jiraatu. Bakkuma jirtanitti nagaaf rahmanni rabbi isin bira haa jiraatu. Nagannaa tura. Video kana jechuudha. Video kana like, share, subscribe godha. Ani Timira channel tu. Please wal haa gargaaru. Otoo wal jala deemnee wal kadhachuun taane ofii kennan beeyni wal bira haa dhaabbannu. Argaa jirtan jechuudha yeroo ammaa sabni bira wal guddisaa jira. Gaariitti ijoolleen keenya gadi bu'aa jiran. Ijoolleen keenya dhugaa gadi bu'aa jiru. Wal kadhachuu otoo hin taane ofii kennan beeyne otoo waliif taane ofii kennan beeyne koomentii walii barreessu like walii godhu share walii godhu wal haa gargaaru wal bira haa dhaabbannu. Hanga yoomii wal kadhana umrii keenya guutuu bakka waluma kadhatama jechuudha. Kun hin barbaachisu. Maaliif wal haa guddifnu. Yoo ani guddadha ati isin guddatta. Kana waan ta'eef wal bira haa dhaabbannu isiniin jedha. Asirratti maaltu jira wanni isinitti haasa'umtu hin jiru. Nagaa qofaatu jira. Nageenyi isin bira haa jiraatu. Bakka jirtanitti fayyaa naata.